Naannoo Gaambeellaatti godaantonni 30 ta'an beelaa fi haleellaa irra ga'uun du'an jedha Koomishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa. Naannoo Gaambeellaatti yoo xiqqaate godaantonni 30 ta'an beelaa fi haleellaa irratti raawwatamuun du'u Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itiyoophiyaa ibsee jira. Godaantonni nyaata barbaacha da'oo keessa jiraatan keessaa ba'anii wayita deemanitti haleellaan irratti raawwatamuu ibse koomishiniin kun. Koomishiniin ragaa kana argachuuf jaarmiyaa dhimma godaantotaa fi namoota godaansarraa deebi'anii akkasumas bakka buutota godaantotaa dubbisuu ibseera. Jaarmiyaan mirga namoomaa kun ibsa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 9 bara 2016 baaseen godaantonni naannoo Gaambeellaa keessa jiraatan mooraa baqattootaa keessatti deeggarsi midhaan nyaataa irraa dhaabbachuu eere. Sababa kanaan baqattoonni beelaa fi miidhaa yaaddisaa keessa jiru jedhe. Baqattoota 400,000 ta'aniif da'oo taatee kan jirtu naannoon Gaambeellaa deeggarsa qaamolee gargaarsaa garaagaraatiin jiraachifti. Koomishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa buufataalee baqattootaa kanneen akka Niguniyeel, Tirkiidee fi Kulee jedhaman keessatti deeggarsi namoomaa dhiyaachaa jiraachuu ilaalchisee hordoffii taasisuu ibseera. Buufata yoo xiqqaate baqattoonni 112 keessa qubatanii jiran Niguniyeel keessatti erga caamsaa darbeetii deeggarsi midhaan nyaataa akka dhaabbate ibse koomishiniin kun. Mooraan kun mooraalee baqattootaa naannicha keessa jiran keessaa isa guddaa yoo ta'u, keessattuu erga walitti bu'iinsi Sudaan Kibbaatti bara 2016 mudate as lammiileen biyyattiirraa baqatan baay'inaan keessa jiraatu. Baqattoota 72,000 kan qabate mooraan Tiyaakiridee fi mooraa baqattoota 52,000 caalaniif da'oo ta'e Kulee keessatti erga waxabajii darbeetii deeggarsi midhaan nyaataa qaqqabee hin beeku jedha koomishiniin kun. Mooraalee baqattootaa eeraman kunneenii fi kanneen biroo naannicha keessatti argaman keessatti rakkoo mudate kanaan wal qabatee yeroo ammaa jireenyi baqattootaa yaaddoo keessa jiraachuu ibseera. Godaantonni kun nyaata barbaachaaf jecha bakka dahannoo isaaniitiin alatti yeroo deemanitti haleellaa akka irra ga'u koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa isaa keessatti ibseera. Daandiiwwan buufataaleen dahannoo godaantotaa kana mandarootaa fi magaalotaan wal quunnamsiisuu irratti haleellaa raawwatuun hedduun isaanii akka du'an eera gabaasi kun. Kanneen keessaa nyaata argachuuf jecha kaampii isaaniitiin alatti osoo haatanii fi milaan milchanii lubbuun isaanii kan darbe akka jiranis gabaasni koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa kun ibseera. Deeggarsi midhaan nyaataa dhaabbachuu fi nyaati madaalawaa hanqachuu irraa kan ka'e baay'een du'aniiru jedha. Biyyattii keessatti bakkeewwan garaagaraa keessa kan jiran godaantotaa fi buqqaatotaaf deeggarsi namoomaa godhamu dhaabbachuu fi walitti bu'iinsa bakkeewwan garaagaraatti itti fufuun haala qabiinsa namooma isaanii waan gadi buusaa jiruuf akka isa yaaddesse koomishiniin kun ibsee jira. Biyyoonni godaantotaa fi buqqaatota keessumsiisan nageenya isaanii mirkaneessuuf itti gaafatamummaa qabaatanis ba'aa isaaniirra jiru hir'isuuf garuu deeggarsii fi tumsi idil-addunyaa cimoo akka qabu koomishiniin kun hubachiiseera. Deeggarsi dhaabbilee idil-addunyaa kanneen akka USAID, sagantaa nyaata addunyaa WFP fa'aa dafee akka eegaluuf waamicha dhiyeesse koomishiniin kun. Gaambeellaatti walitti bu'iinsi akka haaraatti eegalee lubbuu lammiilee galaafachuu hordofee mootummaan naannichaa gaafa hagayya 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa kaasee daangaa yeroo sochii uummataa kaa'ee ture. Waggaa tokko dura addi bilisa baasaa Gaambeellaa fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'uun magaalaa Gaambeellaa irratti haleellaa bananii magaalattiin guyyootaaf sochii malee turuun ni yaadatama. Namoonni nagaan 40 olis ajjeefamanii turani. Sudaan Kibbaa wajjin kan wal daangessu naannoon Gaambeellaa ji'oota dhiyoo as haleellaa adda addaa keessummeessaa jira. Naannichatti yeroo garaagaraatti haleellaan sanyii bu'uura godhate kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u, dabalataanis hidhattoonni Sudaan Kibbaarraa gara naannichaa seenuun haleellaan ni gaggeessu. Akka gabaasa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti godaantonni Sudaan 300,000 ta'an naannoo Gaambeellaa keessa buufatanii jiru.